Yaa'iin hojii raawwachiiftoota gamtaa Afrikaa 42ffaan eegalee jira. Yaa'icha balaa kirkiraa lafaa Tarkiyyee fi Siiriyaatti mudateef yaadannoo sammuu gocha jalqabaniiru. Keessummoota yaa'ii kanarratti hirmaachaa jiraniifis baga nagaan dhuftanii jedhan obbo Dammaqaa Mokonnin. Waliigalteen nageenyaa adeemsa gaariirraa akka jiruu fi mootummaanis deeggarsa barbaachisaa ta'e dhiyeessaa akka jiru itti gaafatamtoon ta'uudhaaniif heeraniiru. Itoophiyaan sochii Paan Afrikaa keessatti gahee olaanaa ba'aa akka jirtu kan yaadachiisan obbo Dammaqaan Itoophiyaan yaa'ii dargaggoota Afrikaa qopheessitee akka turtes himaniiru. Uummattoota kibbaa yaa'ii idilee isaa ta'uu eegalee jira. Manni mareen naannota sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa yaa'ii idilee sadaffaa marsaa ja'affaa bara hojii waggaa lammaffaa magaalaa Hawaasaatti taa'ee jira. Afyaa'in mana marii naannoo sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kibbaa addee Faxxeessaa Sambaloo ji'oota 6 darban keessatti dameewwan bulchiinsa gaarii misoomaa fi haqaatiin fayyadamummaa ummata mirkaneessuuf karaa qindoomina qabuun hojjetamaa jiraachuu isaanii himanii jiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa raawwii hojii inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2015 bakka pireezidantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaloo Abdii fi sadarkaa pireezidantii itti aanaan qindeensa kilaasteraa hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Karim Muluu argamanitti magaalaa Adaamaatti qorachaa jira. Waltajjii qorannoo raawwii hojii inshuraansii fayyaa hawaasaa kanarratti hoggansi sadarkaarra jiru qooda fudhattoonni naannoo Oromiyaa fi Federaalaa argamanii jiru. Tajaajila fayyaa hundaaf dhaqqabamuu fi haqa qabeessa ta'e hojii akka oolu naannoo Oromiyaatti hojjetamaa jira jedhaniiru. Miseensota 28 horachuudhaan akka danda'ame sadarkaa pireezidantiitti itti aanatti qindeessummaa Oromiyaa obbo Abdul Karim Muluu himaniiru. Lakkoofsi miseensa kanaa bara kana miiliyoona 25tti guddisuuf hojjetamaa jira jedhanii jiru. Oduu biyya alaarraa uruun xiyyaara Boeing 777 itti gadi dhiibamuuf qorachuuf jetti. Qondaaltonni nageenyaa qilleensa USA maaliif xiyyaarri Boeing 777 tasuma ol ka'iinsa isaa gadhiisuun garba Paasifikiitti dhidhamee akka oole qorachuuf jedhu. Balaliin daandiin xiyyaara United Airlines 1722 ta'e gaafa muddee 18 bara 2022 akka lakkoofsa Awurooppaatti Maa'uu bakka jedhamutti ka'uun osoo ol ka'iinsa isaa qabachaa jiru meetira 425 kan ta'urraa gadi bu'e. Sanaan booda ol ka'iinsa faana 775 irratti akka turu gochuudhaan balalii daqiiqaa 27 booda San Franciscotti nagaan akka qubatu taasifamee jira. Mucaan durbaa saa 178 booda gamoo jiga jalaa lubbuun argamte. Torban tokkoon booda baraaramte mucaa durbaa Miiriyaa jedhamtu kirkira lafaa kibbana Tarkiitti muddateen guyyoota 7 fi walakkaa yookiin sa'aatiiwwan 178 booda gamoo jiga jalatti ogguramtee argamte. Miiriyaan dukkana keessatti wayita baafamtu hojjettoonni lubbuu baraaran waaqayyo guddaadha jedhanii watayyeen viidiyoon waraabame mul'isa. Egaa hordoftoota sagantaa keenyaa oduun gaggabaaboon har'aa qabannee jirru asirratti xumurree jirra. Like, share, subscribe gochuudhaan nu maddii akka dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. Guyyaan gaarii isin haa ta'u jenna. Nagaatti turaa.